Aanuu qaba. Aanuu laa VA'ti dachii bira dabartee dhuftee kan kooti. VA'ti adiin sun. Amma yoo rabbi siif Akka jirutti maqaa obboloota kootti godheen fixe malee jiru. Faranjiinu biyya laatennaa dhufu. Awaari'uu baay'isaa dirgaasaa urrumaa jedhan nagaa gaafata. Haadha seeraa biras nan deema. Ragaan sobaa tokko tokkos nu barbaachisa. Kanaaf immoo kaffaltiitu nu barbaachisa. Antuuta siin jechuu barbaadeeti. Antuuta namaan jechuun gaarii ta'uu yoo baate iyyuu atamma mana kana keessatti akka antuutaatti ilaalamteet jechuudha. Nagaa hojii leellis. Fayyumaa. Akkami nagumaa. Yaa biiroo keessan yaa teessu. Yaa nama barate. Barreeffamni kiyyu akkamitti bareedan talaga. Baga baratte. Dhugaa rabbi waa'ee kee bakkeetti nagahee alatti namni natti hime. Mana barumsaatti si cimtuu turteedhaan. Baguma baratte. Akkama dafi. Maal nan barre moo? Dhiifama siin hin barre. Akkanatti barre yaa baay'isaa dirgaasaa urrumaa. Warra sanyii urrumaa warra raanfatteen dalagu. Akkamitti sin beeku naan jette. Baay'isaa dirgaasaa urrumaa eenyutu wallaale warra sanyii urrumaa maal jechuudhaan dalagu. Akkamitti na wallaalte. Hojii qabadheen jiru xumuree isinitti deebi'u dhiifama. Akkamitti sin hin beeku jettan dalagu. Faranjiinu biyya laatennaa dhufu. Awaari'uu baay'isaa dirgaasaa urrumaa jedhan nagaa gaafata. Lafaanuu ka'eeti. Akkamitti sin hin beeku nuun jette. Maal jechuudha? Dhiifama isin hin barreen jedhee. Maal? Akkamitti na wallaalte? Akkamitti na dagatte? Yeroo darbe si bira dhufee hin turre akkamitti na dagatte? Si bira dhufee waa'ee daandiin nurra bahee mana keenyarra aspaaltiin bahee tilmaamni nuu kenname warra sanyii keenya madaalu miti. Warra baay'isaa dirgaasaa urrumaatiif kan ta'u miti. Siin jedhee sitti madhee yoo dhimma koo fuutee mana murtee hin deemneeti. Akkamitti na dagatte? Maal jechuudha? Tilmaamni nuu kenname sanyii keenya madaalu nuuf hin ta'u siin jechaan ture. Maalloo goggoortaan beektu as biratti. Qabeenyi tilmaamni kan nama tilmaamamu qabeenya lafa sanarra jiru ilaalameetu malee sanyii nama guddaadha sanyii baluudha jedhamee miti. Akkam? Dogoggortaniittu. Sanyii eenyuyyuu ta'a. Qabeenya lafa sanarraa qabdantu sinii tilmaamamu malee sanyii keessantu ilaalamee miti. Dogoggortaniittu. Mucayyoo na dhageessaa. Baay'isaa dirgaasaa urrumaa jechuun nama eeboo qabatee xaalaanii deemee dhaqee loleedha. Nama xaalaanii asii aree biyyatti galcheedha. Akkamitti warra kan faana wal qixa nu tilmaamamne. Nuyi sanyii warra cimaati warra gootaati. Akkamitti? Sanyii warra gootaadhaan jechaa jirtu. Kanaaf beenyaan addaanaaf tilmaamamu maal jettan ree? Kanaafuu? Warri keessan akaakaan keessan warra biyyaaf dulee dhamti. Waan taare uummataaf yoo karaan beenyaan ammuma isinii tilmaamamee fudhattanii maal rakkoo qaba yoo uummataaf karaan bee. Fakkarsi dammaa amma bishaan geessutti jedhan. Amma galeera beeku. Obbo Waayisaa Dilgaasaa Hurruma. Akkam jirtu? Jirra. Fayyaa keessanii? Jirra galaatasaa. Dhiifama guddaa. Dhiifama na godha. Nama Nama keessan miti, qomoo keessan miti, sa'i keessan hin beekamu, horiin keessan, farda keessan namni wallaalee jiru. Sirriidha. Daaleen fa'aa akkam? Hundi isaanii nagu fayyuma hundumtuu qe'eenis maatiinis horiinis. Hundumtuu nagaadha. Hunduu nagaadha. Nagaatti naa hima hunda isaanii. Amma na beekta miti? Dhiifama guddaa. Hojii qabadheen kan gidduutti siin ilaalu mayyuu dhiisa. Naa galeera koo jarra. Jirra. Jiruun. Hunduu agalatu. Hunduu nagaadha. Naguma nagaadha. An kan hin jedhutu eenyudha kan akka abbaa fedhee fi tilmaamee kan keessanis kan isaanii wajjin qixxee kan sinii tilmaame eenyumadha kan akkas godhu. Isa miti kan nadhibe. Maal jechuudha? Isa miti kan nadhibe. Warra cimaa, warra kaakayyuun duule, warra deemanii xaalaanii heeboon ari'an fa'aa, warra soolefaan akkamitti wal qixa nu tilmaamaman. Waan raajiidha kun. Waan raajiidha. Eenyumadha kan akkas godhe. Isa kana kan na rakkise. Kunoo malee lafa garaa kootii natti maa jirta. Kun ituu an lubbuudhaan jiru wanta hin taanedha. Naajira. Wanti kun yoomiyyuu hin uumamu. Naajira. Kana anatu sirreessa. Naajira. Anaaf dhiisaas. Inuma sirra wanti sirran hin jiru beektu miti. Uumaa rakkoo haata. Amma maal irree kan irraa eegamu? Kan sinirraa eegamu gaa beektu wanti baay'een barbaachisa wanta daddabaluu qabdan qabdu.
keessan akka tilmaamni keessanis akka ol ka'u hin goonamu. Haadha seeraa biras nan deema. Ragaan sobaa tokko tokkos nu barbaachisa. Kanaaf immoo kaffaltiitu nu barbaachisa. Uumaa rakkoon hin jiru. Atumti naafiti malee tilmaamumti keenya akka warra kaatee. Wanta tokko yaaddeenaan jedhee maanaaf dhiisaas. Uumaa rakkoon hin jiru. Sirraa yeroo gabaabaa gidduutti dhimmi keessanii hin xumuramu. Naa jira. Wanta isin madaalutu isiniif maqaa keessan wanta madaalutu. Beenyaa kana akka warra kaanitti wal qixa. Akka hin taane kan keenya sanyii warra guddaa adda akkanaatu. Kan masuwaa naa xumuri malee waa'ee kanfaltii. Wanta tokko yaaddeenaa anaaf dhiisaas. Isa kaanii Anaaf sirreessa. tilmaamuma kana qofa akka sanyii warra guddaa ta'uu keenya warri baay'ee isaa dilgaasaa warri baay'ee isaa dilgaasaa urruma kanfaltiin isaaniif tilmaamamu adda kan ta'u duwwaadha kan hin barbaadu kanuma duwwaa atumti kana naafiti malee isa kaana namaaf naa jabaadhu naa jiraadhu umurii dheeraa jiraadhu naa jiraadhu. Maal wayyaa dhamma gaaffiin maal nu wayyaa? Banaadha hin banama. Kamu kotor dufi. Gifti. Nagaa keedam fayyaadha. Follow sakit nampak ada di sini beroti. Asyik tu mau follow ni mau follow sampai kata roti. Hai me. Nagaa keessan. Nan stoppiin qabu haasaan keeti. Akkam nagaa mi fayyaa jirta. Surra galee basa. Fulli koo yaadum. Yaadum. Kunoo isaa wajjin maraataa ture sanii. Sigiif maraatotuma wajjin manatti galtee jiraatta akka haadha ko. Warra kana maraatoti kana caalan jiru. Amma yoo nalli Amaanu'eelitti hin geessineemi. Maraattota goote immoo yeroo muraasaan booda nan geessa. Geessiif siif wayya. Akkasiin jedhu garuu miila maaltu si fide har'a? Karra galuu barbaadeen dhufe. Eenyu? Galaasaa. Galaasuma isuma kana barbaadee moo? Akkamitti kennu? Karra galaa wajjin waan taasisuuf nu qabna. Waan mari'an nu qabna. Gifti. Ati haasaan sirraan dhomuu meeshaa masii daffisa. Tol. Ma ini macam ni kan? Galo. Oh. Mani. Karra galsi barbaadeen dhufe galoo ko. Mau sabu kotor nan berbaade be kanu. Maasin darbaatu. Warra bitta gurgurtaan barbaada maleessa warri warra qabu kotor nan barbaada di. Isin barbaadeen dhufe yoo itti rakkoon qabu. Siyaa barbaadu nan barbaadu siinu siyaa barbaadu. Nasaraade. Galoo man barbaadeen. Nan barbaadin. Nan barbaadin. Laki. Profeesarii barbaadu. Isa namni barbaadu. Isa maalo. Nu jesu adu okay. Galoo. Si barbaadeen dhufe. Maalo nan barbaadina. Ay professor namni mana kana gadi yaa'ee sinnumu isa fuudha. Ay gifti. Hubatte ishee no. Ay gifti. Garuu makonna nyaatu ishee. Namni barbaadamu. Galoo. Namni dhalatee qee kana namni isa waameen beenu namni tokko waameen beeku. Mee aruma yaadadhu beeku gurbaana maalo. Maalo yaadadhu. Mana keessa. Ilaa akka gootu ati maqaan kee lalisee yookaan tola lalisee mana kana keessatti barbaadamtoota nuyi amma fakkeenyaaf inni oolaa bituu irratti waan akkasii dubbachuun barbaanne garuu waan walitti buunaa ta'u dhimma oolotaa dhimma daldala garaagaraa irratti isa barbaadu. Dhimmoota gurguddaa akka biyyaatti barbaachisoo ta'an irratti immoo annan barbaadaaf nama baay'een nu barbaada jechuudha. Oduu dabarsuu irratti dhimmoota biyya oduu dabarsuu irratti isa. An dhimma cimaan Isa barbaadi. Isa namni barbaadeen Sarafaa kana maaliin itti godhama? Sarafaa kana moo? barbaadi. Beekumsa barbaadeen dhufe min. An dhimma hin qaba. Galoo hojii wanta naasoo. Ana na barbaadi. Ani dhimma na bukaattoo hojii wal qabatu. Faddaala na bukaattoo wal argeen beeku ciruma. Galoo. Gadi baanee haasofnu sitti immoo dhimma koo jalqaba. barbaadi maali waddaate. Sar ofirratti rafaa deemu kana moo? Ani kanan jedhu nuni namoonni kun yoom duune biyya lafaa kanarraa dhumne biqilaan ala kana bineeldonni simbirroon hafuura baafatu. Ati hin duutu maal gochuudha? Ila wajjin Achi boqonnaa qabareessi keessaa ba'e ufteen irratti ishinii Itoophiyaa walitti reetti. Addanatu immoo nagaa gabaadheen addana dhufe. Asii naa qabu ishee amma. Rafeenee afaan salphataa akkasiin hin waamamu beekumsa waamu. Yeroo si ilaalanii maaddii mootii fakkaata. Garuu immoo maal godha? Mootiin hantuutaa waliin hin sooratu. Kanaaf dinde? Kana rakkoo kee. Kanaaf hin dide? Isa wajjaa ila argite nama caba jabaa akkasii mana keessaa qabna kanaaf isa furaadhuuti deebi. Kanaaf
amma inni maal jedhe amma gaafa dubbate inni antuuta mootii antuuta maaddii mootiirra antuuta siin jechuu barbaadeeti. Antuuta namaan jechuun gaarii ta'uu yoo baate iyyuu atamma mana kana keessatti akka antuutaatti ilaalamteetta jechuudha. Immoo akka antuutaatti si ilaaluu barbaadne nun barbaadini piroofeesarii barbaadenne beekumsa barbaadenne. As keessatti walamachuun hin qabnu. Si galaadha. Piroofeesariin antuuta hin jenne eenyu antuuta hin jenne piroofeesar. Namatti bu'een qabu piroofeesar. Ataasaa bakka siin ta'u. Piroofeesarii eenyu antuuta hin jenne namatti bu'een qabu nama walitti hin naqin. Galoo. Namoonni narraabsa abukaatootti Galoo. Oduu mana kana keessaa dhiisnee gadi baanoo naafatu. Haasofnuu gadi baanee. Hin barbaanne maan haa goota. Galoo waan sitti himuun qabu wanta ta'eef kottu. Gaduma baanee haasofnaa. Wayyaa. Haasoftan. Isini gaafa nama barbaaddani ati leencaa mootii bineensotaati nama. Gaafa dubbii namaa barbaadan immoo ati bookeedha. Iddoo siin mallee seenta waan siin gashina galta namaa. Addunyaa kanarraa namoonni persentiin 90 kan isaan nama barbaadanii rakkina mataa isaaniif. Dhugaa. Warri bu'aadhaaf namaa gochuuf gaarii gochuuf nama barbaadan warra akka Oshoofaa, Soqiraates, warra akka Pluutoofaa isaan persentii 10 hin jiran amma. Isaan keessaa hortee isaanii keessaa ana qofa jira. Kanaan bal'aa gootu. Hingoon amma Oduu keessan isaati. Amma galu an oduu barbaade miti kan hin dhufe. Dhimmaan qabaan siin jedhe kottu kanaaf gadi baanee haasofnaa naafati. Maal gabbaa maaltu fidee asumatti haasa'uu dandeenyu? Iddoo gurri baay'ee jiru taasisuu hin dandeenyu. Dhimmi kun laammame ituu mari'atti anaaf wayya dhimma odeeffannoos ta'uu danda'a. naannoo barbaadde. Eeyyee galoo. Maasi lamaan Galoo ka'een baanaa. Asiin sochootan asumatti haasofsiista waan haasofsiisuu qabdu. Nan du'e kagaa bisa. Maal taateeti? Anaaf ishee too haasaa jiraati maal? Isheetti dubbachaa jirani maal si gashi? Ati immoo maal taateeti maal na duukaa haasaa jirti isheenoti nana. Isheen immoo naanna barbaaddee dhuftee. Barbaadde. Maalitti beektu? Maal taatanidha? Naanna barbaadde. Duukaa inni. Naanna waa maal ta'e kasira. Maal taatanidha? Galoo wajjinaaf. Kuno maal fidda kaa? Giiftiin itu na yamin mana kanaa gadi baa. Maal ta'e inni? Asitti na kutta. Maal ta'e duuba baadee maal ta'e? Maal? Maal? Galoo dubbii dhiisi. Naanna barbaadde maal sabaate? Galoo. Maal barbaadde? Iddoo jaatti kutaraan. Maal ta'e jiru? Naqamee nana. Anaan naqameetti. Anaan moo galaas? Dhiisitti meera. Ishee gaafcha si deebisa. Dhiisi. Si keessa dhingara siin baa dhiisi. Giiftiitti dhandheema. Eegutu. Anaan wajjin immoo. Naqabinetti. Anaan naqabini. Galoo kottu. Naqabinetti. Moo baqattee deemtare. Nana jeesaadha. Galoon sin barbaadaati nama jeestis malee. Narukuchi tarfoo naqabe. Mana hidha akka tilixxuun barbaadu. Narukuchi dhimma naanaafati waan haasofnu isa dhiisati. Maa yaasa barbaadde makamsa badhaasi. Akka makamsa. Galoo dubbii dhiisi. Anatti miti. Ati arra dhiira ta'uu barbaadde. Anatti moo anatti na. Galoo. Nakkaan nyaate. Anaan akkas jette. Sin dhugaan beektan. Sin dhugaanii. Galoo. Dhiisi. Galoo. Galoo. Maaloo na Arraa dhaggeeffatu. bu'e dhagee. Inni kun yaa. Galoo dhiisini dhiisati. Sibiilee siibsamu. Galatoo. Waa tokko sitti muu Wajjuu haadha koo. Galatoo milaa baga dubbii. Naqabini. Inni kun yaa. Dhiisati dubbisati. Sinaarsa. sitti keessummaa duratti Ila. ila sitti nagarsiisan Ati ragaana ta'e. Abukaatu ragaana ta'e. Namicha kan haap godheen tuu godhee tufa namicha kan. Ilaame. Wantoota si bilee qabu. Gana wantoota si bilee qabu. Bobo. Abukaatu. Seeraa duwwaa ta'e qe'ee maalidha? Isa eebbisanii masinii kennuu himu. Saayi. Inni kottu mee hin dhufte barri. Barrumti abukaatoodha ammoo baadamuu kuni. Kunumaa wacimaadha mee kottu mee. Lata mee. Ilaame warri abukaatoo kun gaafa nama barbaade wacimaa nama barbaade egaa yeroo maal nama barbaadde tuni utuu koomishinii waan garaa garaati wachuma keessa haasoo dandeenya garuu maaluma nama barbaaddeeti. Maalidhaa nuti. Dhimma kottillee nan deebi'ame. Maal dhoksaama sinii akka kanatti walitti duuddanii mana tokkotti galtan tunaa galaan jiru. Maal taatanidha? Hamma kana taatanii mana tokkotti nammitanii kan teessanii. Maal jechuudha? Ati mee? Na dhafichisiis takka ati mee?
Dallaalaa beekamaadha. Hiriyoota keessa akka jiraatan beekta miti? Booleedhaatiin mana akkamii keessa akka isaan jiraatan beekta? Konkolaataa akkamii akka isaan oofan beekta? Aanuu qaba. Aanuudhaaf V8 dachii bira dabartee dhuftee kan kooti. V8 adiin sun. Ammayyuu rabbisiifa Akka dabale. jirutti maqaa obboloota kootti godheen fixe malee jiru. Humna maal si booddee jira? Humna maaliif itti dhuftee inni kan nu diiguu? Humna maalidha? Nu diiguu dhuftee gad diigamaa jechuudha. Akkasumatti galoo. Ilaalmi amma sababa keetti mucaa hammani bakka tole mataa gaggiduu lama tokko ta'e nooli. Ajjeesee nooli. Ituuti kaatee gidduun gallee. Mucaa fuudhaa galaa ta'eera waan godhamu jiru. Maalidha meemma? Ammati mee maal fiddee dhuftee eegetti dhuftee nagaa mana keenya baara gad diigamaa nuun jetta. Maalidha maayini rakkine kee? Humna cimaa wayisi booddeera maalidha waan sana garaa joonaaf. Humna maalidha? Maayini Ilaamee galu. Maal dhoksaama sinuu akka kanatti walitti duuddanii mana tokkotti galtantu naa galaan jiru. Maal taatanidha? Hamma kana taatanii mana tokkotti nammitanii kan teessanii. maal jechuudha? Ati mee nadha ficcisiista akka ati mee dallaalaa beekamaadha. Hiriyoota keessa akka jiraatan beekta miti? Booleedhaatiin mana akkamii keessa akka isaan jiraatan beekta? Humna cimaa wayisi booddeera maalidha waan sana garaa joonaaf. Humna maalidha? Maayini. Ilaamee galu. Ani waca akkasii keessan jiraatini. Waca akka kana wal jeeqaa wal lalaa wajjiniin jiraatini siif yaadeen hangaluu. Anaaf yaaddeetu? Eeyyee. Ituu seenaan ijoollee kana wajjin dabarse dhageesse akka isaan hin jettu. Garuu ani waan yaadachuun barbaadu na yaadachiisaa jirta. Warreen cina yaadachuun barbaadu na yaadachiisaa jirta. Garuu Piroofeesar jechuun anaa fi nama jireenya koo golgaa koo gaabii nama gaabii naate seenaan kaampaasitti dabarsituun sitti mee warri koo sangaa qotiyyoo gurguranii haati koo buna gurgurtee na barsiiftee asiin na geesse garuu barumsatti dadhabee waan tokko hin dandeenye eeffii fide ari'amee maal jedheen qe'eetti kada namoonni qe'ee maal nuun jedhu namoonni naannoo maal nuun jedhu warri keenya maal naan jedhu isa suraadheeni bakka bultiis dhabee lafan bulus dhabee lafan naqus dhabee wasitti nus lagaamusi kana hundumaa dhabee amma kana danda'anii kaampaasii keessa na dhossanii doormii keessa lakka akka almaanootti na dhossanii na jiraachisaa turani keessumaa sittani maa Piroofeesarii waayee isaa gaafa yaadadhu baay'ee na muusisa kaaffiitti nyaata fidee dhufu dura itoo afaan hin kaatiin anaan afaan naqa bishaan fidatee yoo dhufe hin dhugu anaaf dura naa kenna na dhossanii Piroofeesariin keessuma akkasitti na jiraachisaa ture na gargaaraa ture. Galoo. Ati arra dhuftee kaleessa arra dhufteeti akka malqiinitu. Galoo. Deemii baay'inaan jetta. Baay'ee Seetti muun jedhe naan amma qabdee waa'ee ijoollee kanaatti naasofte. Ituu nan ba'atee ani gamoo jaaree itti galcha malee ijoollee na dhiisee ani mooraa kanaa gadi hin bahu. Ijoollee na dhiisee asii bahuu hin danda'u. Galoo. Waan barbaadan naa godhan malee. Galoo. Akkamittiin akkanaan jettati. Galaasaa. Hin dhagahuun. Hin dhagahuun sii jedhe. Seenaa garaa nama raasuu qabdu garuu dhiiga gosuun jaalladhu. Hin jaalladhu. Waan si dhibu Piroofeesariin utuu nyaata ofiisaa afaan hin kaatin anaan afaan na kaa'e isa lafaa kee afaan na kaa'e yootii ofiitu bishaan hin dhugin anaan bishaan na obaasee na gargaaree achitti na dhossee na jiraachisaa ture. Kanatu ati adda nu baasuu barbaadde baay'ee nama dhibda garuu ati. Naneeni xinnoo ishee gadi natti dhaga'ameef itoo ani waan akkasiis walitti. Ituun ila waan si dhibu gamootuun ijaarradheen ijoollee dhiiseen deeman. Wajjiniin dhufeen jiraadha. Ammami isaan dhufee fituu na gaafatte waa'ee seenaa keessan dhaggeeffachaa oolan.